Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 22 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 13 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillenee Suyyumee haala yeroo irratti kaleessa gaazexeessootaaf ibsa kennaniiru. Bara dhumaa jiru kana keessa taateewwan ta'an keessaa tokko waa'ee gaazexeessootaa badhaasa noobeelii argataniiti. Gaazexeessota lamatu argate. Miseensonni mana maree biyya Afrikaa tokko waldhabinsa yaadaarraa kan ka'e waltumaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigistii Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Garsittiin isin dabarsa. Attam ooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Naannolee lolli keessatti kaka'e kan akka naannoo Amaaraa fi Affaar keessa ka jiru haalli nageenyaa fooyya'ina hanga tokko argamsiisus haalli Itoophiyaa gama kaabaa akkaan kan jijjiiramuuf tilmaamuu kan hin danda'amne ta'u waahiloonni keenya gargaarsa namoomaa nutti himaniiru jechuudhaan ittaanaa dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Farahaan Haaq gaazexeessotaaf ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an hangi tokko gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiran. Haa ta'u malee sababaa gamas dhaqqabuun rakkisaa ta'eef lakkoofsa namoota kanaa adda baafachuun hin danda'amne. Affaariif Tigraay gama dhiyaa keessaa namoonni qe'eerraa buqqa'uu itti fufanii jiru jedhan. Godina Tigraay kibbaa magaalaa Alammaaxaaf naannoo isaatti muddee 15 hanga 17 yeroo jiru keessatti haleellaaleen samiirraan raawwatamu dhageenyee jirraa jechuudhaan waahiloonni keenya nuuf ibsaniiru jedhan Farahaan Haaq. Namoonni hedduun illee du'uun gabaasameera. Sababaa nageenyaa akkasumas gamas dhaqqabuuf haalli jiru murtaa'aa ta'uusaan waahiloonni keenya gabaasa kana dhuunfaa mirkaneessuu hin dandeenye jedhaniiru. Torban darbee qabee sababaa akkaataa hojiif rakkoo nageenyaaf jecha konkolaataan gargaarsaa karaa Affaar ba'ee Maqalee kan dhaqqabeen jiru. Hanga har'aatti konkolaataan midhaan nyaataaf meeshaalee nyaataa madaalamaa fe'atan magaalaa Abaalaa dhaabbatanii jiru. Haala gargaarsa namoomaa hamaaf innumaa haalli kaaba Itoophiyaa keessaa hammaataa deemu nu yaaddessa. Gareeleen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hojjettoota gargaarsaaf dhiyeessiin gargaarsaa gara Tigraay, Affaariif Amaaraa walaba ta'ee itti fufiinsaaf nageenyi isaa eegame akka dhaqqabu hatattamaan haalli akka mijatu ni gaafanna jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrey Feltmaan dhiyeenya gara naannoo sanaatti imalanii jiran. Ministiriin dhimma alaa kana ilaalchisuun gaaffii tuuta oduu biraa dhiyaateef deebii kennee jira. Haalli naannoo sanaa jijjiirama argamsiiseera yoo ta'e gama jaarsummaan Waashintan haala akkamiirra akka jiru gaaffii dhiyaateefii jira. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Ned Price deebii kennaniin nuti akka milkaa'u ka barbaannu lolli hatattamaan akka dhaabatu dhiittaan mirga namaa dhaqqabaa jiru akka dhaabatu Tigraayiif garee naannolee kaaba Itoophiyaa keessaaf gargaarsa namoomaa dhorkaa malee akka dhaqqabuuf walitti bu'iinsa biyyattii qofaa otoo hin taane gaanfa Afrikaaf balaa ta'e furmaata akka argatu jedhan. Waraanni walitti bu'iinsaaf furmaata akka hin ta'in ni beekna jedhaniiru. Kanaaf nuti dippiloomaasiin furmaata isa duraa dhumaaf walitti bu'iinsa kana furuuf filmaata tokkicha ta'uusaaf deeggarsa qabnu ni mul'isnaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa amansiisaaf marii biyyoolessaa hunda hirmaachisee akka jalqabu irra deebi'uun gaafannaa jedhaniiru. Dhugumatti humnoonni Tigraay naannolee kaaba Itoophiyaa keessaa ba'uu isaanii gabaasaaleen jiraachuu hubanneerra. Akkuma beekamu humnoonni TPLF Tigraayitti akka deebi'an dabalate lolli sun akka dhaabatu gaafataa turre. Gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu dhiittaan mirga namaa akka dhaabatu walitti bu'iinsi mariin akka furamu yeroo dheeraaf gaafataa turreerra. Humnoonni Tigraay gara Tigraayitti deebi'uu arguun nu gammachiisa. Kan nuti gaafataa turres kanuma. Kanaaf dippiloomaasii bal'aa ta'eef daandii saaqa jennee abdannaa jedha ibsi ministirii haajaa alaa Ameerikaa biraa jalqaba torban kanaa kenname kun. Koreen paarlaamaa Liibiyaa jimaata dhuftu filannoo pirezidaantummaa geggeessuun akka hin danda'amne har'a beeksisee jira. Dura ta'an koree sanaa gama isaanii xalayaa barreessaniin hoogganaa paarlaamaaf ka dhiyeessan gabaasaalee teeknika haqaaf dhimmootii nageenyaa irratti erga mari'atanii booda dura ta'an kun filannoon guyyaa itti geggeessamu haaraa hin ibsine. Komishinni filannoo Liibiyaa yeroo xiqqoo booda filannoon sun hanga amajjii 24tti akka dheeratu yaada dhiyeessee jira. Adeemsa kana ilaalchisee falmiin jiru filannoof sagalee kennuu yeroo hedduuf eegamaa ture boodatti hambisa tilmaama jedhu dhaqqabsiisee jira. Liibiyaan hoogganaa yeroo dheeraa Muammar Gaadaafi aangoorraa erga fonqolchamanii waggoota 10 booda mootummaa yeroo ofiin socho'aa akka jirtu yoo ta'u kutaa biyyattii bahaaf dhiyaa keessaa gareeneen wal morman adeemsa nageenyaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu
kabajuuf jecha waggaa darbe keessa lola dhaabinsa tolfatanii jiran. Kibxata kaleessaa gurmuun tokkummaa mootummootaa kan Liibiyaa keessaa haala nageenyaa Tiripoolii keessaa gareelee adda addaa waliin humnoonni hidhata qaban walitti qabamuun muddama uumuudhaan gara walitti bu'iinsaatti geessuu mala jechuun yaaddoo qabu ibsee jira. Haalli kun tasgabbii filannoo geggeessuuf haalawwan barbaachisoo ta'an guutuuf mijataa miti. Kanaaf fooyya'ina gama nageenyaan Liibiyaan hanga yoonaatti argatte balleessuu danda'a jechuun illee akeekkachiisee jira. Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaati. Hayyoonni saayinsii Afriikaaf kanneen fayyummaa namaaf falman ibsa waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n talaallii COVID-19 kan Joonsan & Joonsan jedhu ilaalchisee kennetti gadduu isaanii beeksisan. CDC'n torban darbe talaallii Joonsan & Joonsan dura Moodernaaf Pfizer akka kennaman yaada dhiyeessee ture. Sababiin isaas talaalliin Joonsan & Joonsan darbee dhiiga itichuu dhaqqabsiisuu waan danda'uufi jedhee jira. Talaalliin Joonsan & Joonsan jedhamu kun Afrikaa keessatti bal'inaan kan itti fayyadamamedha. Sababiin isaas yeroo tokko qofaan waan fudhatamuuf meeshaa qabbaneessu keessa kaa'uun illee waan hin barbaachifneefi. Ministiriin eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa talaalliin Joonsan & Joonsan amansiisaa ta'uu uummataaf mirkaneessee ture. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka qorannoo geggeessametti talaalliin Joonsan & Joonsan irraa kabrootu filatama jedhee jira. Ibsi CDC'n fooyyeffame kun yaadawwan wal fakkaatu. Biyyoonni kabroon Kaanadaa fi Biriiteeniin dabalatee dhiyeessanitti aansuudhaan dhiyeesse jechuudhaan waaltaan to'annoof dhukkubootaa Ameerikaa ibsee jira. Talaallii fudhachuu dhabuurra garuu talaallii isa kamiinuu fudhachuutu irra filatamaa jedheera. Aangawoonni eegumsa fayyaa Afrikaa keessaa akka jedhanitti garuu ibsi CDC'dhaan dhiyaate tattaaffii isaan talaalliif qabanirra miidhaa guddaa geessiseera. CDC'n talaallii Joonsan & Joonsan ba'iiwwan lubbuu galaafatan waliin walqabsiisuunsaa ardittii bakka talaalliiwwan kabroon argamuu hin dandeenye keessatti talaallii fudhachuu isa jedhu akkaan fudhatama dhabsiise jedhee jira. Kaampaniin daawaa oomishu Biriiteeniif Suwiidin AstraZenecaaf Yuunivarsiitiin Oxford talaallii haaraa doozii 2 fudhatamu kan COVID-19 kan addatti vaayirasii Omicron ittisu oomishaa jiraachuu beeksisan. Talaalliin kun talaallii vaayirasii biraa ittisuu danda'u irratti kan hundaa'e ta'uusaaf DNA namaa seenee nama dhukkubsuu akka hin dandeenyetti jijjiiramee oomishama jedhameera. Garee qorannaa Oxford kan hoogganan Saandi Daaglaas gaazexaa Financial Times jedhuuf akka ibsanitti talaalliin haaraan kun vaayirasii haaraa kamiifuu akka hojjetu ta'ee oomishamaa jedhan. Qorannaan The Lancet Medical Journal jedhamu irratti maxxanfame talaalliin farra vaayirasii koronaa kan AstraZeneca jedhamu erga doozii lammataa fudhatamee booda dadhabaa deema. Qorannaan kun kan ifa ta'e namoonni duraan talaallii kana fudhatan erga kan akkaan daddarbu vaayirasii Omicron ofirraa ittisuuf talaallicha kan cimsu ka buustar jedhamu fudhatan heddummaataa adeemaniiti. Israa'el facaa'ina vaayirasii Omicron ittisuuf talaallii doozii 4 qabu qopheessuuf yaalaa jirti. Muummichi ministeeraa Naftaalii Benet akka jedhanitti gumiin gorsitoota addaa namoonni umuriin isaanii waggaa 60 fi isaa ol ta'an akkasumas kanneen dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu isaanii dadhabaa ta'eef hojjettoonni eegumsa fayyaa talaallii kan akka fudhatan yaada dhiyeessaniiru. Yaadi haaraan kun kan dhiyaate innaa Israa'el weerarri koronaa marsaa 5ffaa Omicron isee mudatee jirutti. Ministiriin eegumsa fayyaa akka gabaasetti har'a qofaa namoota 340tu vaayirasii kanaan qabame. Walumaa gala lakkoofsi namoota biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamanii 1,300 guutee jira. WHO'n damee Awurooppaa walakkeessa bara 2022tti sababaa COVID-19 namoonni 700,000 ta'an du'uu malu jechuun akeekkachiiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu